Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Oromiyaa fi naannoo giddu galeessaatti Itoophiyaan miidhaa godinaalee daangaa naannolee lameen gidduutti mudatu furuu akka qaban koomishinichi waamicha dhiyeesse. Rakkoon daandii aanaa algee godina Iluu Abbaa Booraa hin furamin jiruuf qaamni dhimma ilaalu akka furuuf hawaasni gaafatan. Manni murtii mirga wabii obbo Taayyee kuffisee himataawwan haaraa isaanitti dhiyaateef keessaa tokko akka fooyya'u ajajeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waraana sirna bilchiginnaa irratti fudhateen injifannoo galmeesseen jira jedhe. Foreign poolisiin bara 2026 kan walitti bu'iinsa mudate kurnan keessaa kan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti mudatan tokko ta'uu danda'a jedhe ibsi kun. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa bulan keessatti humni addaa fi milishoonni waliin ta'uun hawaasa Oromoo irratti miidhaa geessaa jiraachuu dhaga'ame. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Iraan keessatti hiriirri qaala'insa jireenyaa mormuuf guyyaa 5ffaaf itti fufuun lubbuun namootaa dabalataan darbee jedhe. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hundee miidiyaa kanneen chaalala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu hordofaa jechaa oduun of harkaa qabnu kunooti. Oromiyaa fi naannoo giddu galeessa Itoophiyaa miidhaa godinaalee daangaa naannolee lameen gidduutti mudate furuu akka qaban koomishinichi waamicha dhiyeesse. Amajji 2026 koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa fi naannoo giddu galeessa Itoophiyaa rakkoo godinaalee daangaa naannawaan lameen gidduutti mudate miidhaa geessaa jiru furuu akka qaban yaadachiise. Obbo Biraanuu Addeelloo koomishineerri olaanaa koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa wayita naannoo giddu galeessaa Itoophiyaatti aangawoota naannichaa waliin marii geggeessan kana dubbatan. Ibsi koominikeeshinichaa har'a ifoome miidhaan godinaalee daangaa naannolee lamaan irratti dhaqqabu lubbuu namaa fi qabeenya mancaasaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun obbo Biraanuu Addeelloo dubbachuu akeekeera. Koomishineerri Biraanuun naannolee lamaan miidhaan kana dhaabuutti dabalataan namoota qe'ee buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an waliin ta'anii irratti hojjechuu qabu jedhaniiru. Koomishinichi naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti haala mirga namoomaa ilaalchisee mudde 21 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Hosaanaatti marii taasise kana irratti pirezidaantii naannichaa Dr. Indaashaw Xaasoo itti aanaa mana maree naannichaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa biiroo haqaa biiroo bulchiinsaa nageenyaa fi koomishinii poolisii hooggantoonni godinaalee fi aanaalee argamaniiru. Walga'ii kana irratti hordofii koomishiniin mirgoota namoomaa naannichaatti hojjetaa jiru waldhabdee naannichaatti ka'uuf mala aadaan furmaanni akkamitti akka soqamaa jiru akkasumas naannoo Oromiyaa irraa namoota buqqa'aniif deeggarsa taasifamaa jiraachuu fi baajanni midhaan nyaataa guyyaa sirreeffamtoota seeraas guyyaatti qarshii 33 irraa gara 65tti akka guddatu taasifamuu jedhan kaa'anii irratti mari'ataniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannichaa Dr. Indaashaw Xaasoo naannichatti waajjirri koominikeeshinii mirga namoomaa magaalaa Hosaanaatti banamuu isaatiif ilaalcha gaarii qaban ibsuun koomishiniin hojii mirga namoomaa sa'aatii taasifamuuf qondaaltonni mootummaa sadarkaan jiran waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu rakkoolee mudatan hiikuuf kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Naannicha keessatti rakkoolee yeroo dheeraaf furmaata hin arganne akka jiran yaada koominikeeshichaa yeroo hundaa hojiiwwan hedduun hojjetamaa turuu fi kunis cimee akka itti fufu akkasumas dhaabbileen dhimma ilaalu kanneen naannoo fi godinaa dhimmoota marii kana keessatti ka'an furuuf xiyyeeffannoon barbaachisaa akka kennan ibsaniiru. Mariin kun kan taasifame dhimmoota daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti marii diyaaspooraa irratti ka'ee fi gaaffilee muummicha ministeeraa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Mineesotaa irraa ka'eef akkasumas komii diyaaspooraa furuuf koomishinichi walga'ii kana taasifatee jedhe. Marii Mineesotaa irratti haasawaa uummata keenya kamiin ijaarra ka jedhuu fi yoo dogongorre illee dhimma dhuunfaaf otoo hin taane hawaasa keenya nu barbaachisee deebifnee beekumsa qabnuu fi
humna qabnuun dhaloota keenya borii qaruu fi beekumsa dhaalchisuu danda'uutu nurra jiraata jedhan kabajamoo Lammaa Magarsaa guutuu yaada isaanii akka itti aanutti dhaggeeffadhaa. Dhaamsa guddaa fi ergaa guddaa hunda keenyaaf akka nu dabarsitan akka naa dabarsitan hubataan jira. Kanaafiyyuu guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada hunda keessaniyyuu. Waan dubbatamuu malu amma tokkorraa dubbannee jirra. Garuu immoo dhimmi keenya dhimmi Oromoo akkuma Oromoo bal'aadha, hedduudha waan ta'eef gara fuula duraatti yeroo fudhannee gadi teenyee bal'inaan roga rogaan hin haasofna jedheetaniin amana. Haa ta'u garuu dhaamsin ani isiniif qabu waliif qabnu nuti ilmaan Oromoo wanti keessa dabarree dhufne hedduu sana kuma jirutti ta'ee ammaan booda siyaasa biyya keenyaa keessatti mirga Oromoof ulfina Oromoodhaaf kabaja Oromoodhaaf hanga kanaan duraa gatii guddaa kaffaluu qabna jedhee yaadu. Nurra jiraata jedheen amanu. Sababiin isaas yoo nuti tokko taanee hojjenne wal gargaarree hojjenne baasiin keenya xaariin keenyaa fi dafqi keenyan xiqqaata waan ta'eedhaaf. Kanaafuu wanti keessa nuyi dabarre baay'een isaa xaarii keenya kan guddise rakkoonsaa ba'aa warri biraa nurra kaahan nutti fe'ane toon ta'in yoo gadi qabne ilaalle rakkoo keenya keessa keenya jiru rakkoo nu gidduu jirutu rakkoo kana hundaaf nu saaxile wareegama kana hundaaf nu saaxile waan ta'eef akka Oromootti waan darbe irraa barachuun har'a nurra jiraata. Maaliifan kana jedhe nuti lafa kanarra al tokko dhalanna al tokko jiraanna al tokko duuna namni lama du'u hin jiru namni lama dhalatu hin jiru. Lafarra jiraachuun maal? Nyaatanii jiraachuudhaaf miti. Akka ilma namaatti kabajamanii ulfina argatanii seenaa hojjetanii darbuudha. Sabni keenya bara dheeraadhaaf boo'e. Haati Oromoo bara dheeraadhaaf miixatte. Sababiin isaas akka haadha namaatti dhalteeti deesseeti hawwii ishee sana fiixaan kan baasuu fi dhabdeetidha bara dheeraadhaaf miixachaa baate. Nuti har'a immoo warra seenaa nyaatu, warra imimmaan nyaatu, warra galfata nyaatu ta'uun nurra jiraata jedhee yaadu. Abadan haati nu deesse, raammoo nu hin deenye, haati nu deesse, ilma namaa nu deesse. Warra nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee darbuudhaaf otoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate. Ergama namni xalayaa barreessee nuu kenne otoo hin ta'in dirqama lammummaa waan ta'eef hundi keenya saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Kanaaf iyyuu an ilmaan Oromoo kaleessa wal miines haa ta'u, kaleessa walitti mufannes haa taanu, kaleessa wal dhiibnes haa taanu, dhimma dhuunfaa walirraa hin qabnu. Karaan nuti irra deemnu karaa adda addaa haa ta'u iyyuu malee gaaddisni keenya inni
mana tokko, saba Oromooti. Har'a gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef, barnoota guddaa waan nu ta'uuf, ammaan booda abadan bakki itti nuti dhalanne Booranatti haa dhalannu Harargee, Wallaggatti haa dhalannu Shawaa, Arsiitti haa dhalannu Gujii, Iluu Abooritti haa dhalannu Jimmatti haa dhalannu, iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha, Oromummaadha. Wallaalummaan gaafa sana daganne, doofummaan gaafa sana dagannedha. Sana dagannee qe'ee keenya keessatti, dallaa keenya keessatti gallee yaanna yoo taane, warra diinaaf of saaxillee diigamuudhaaf warra of qopheessine taana. Amantaan keenya lubbuu keenyaaf malee foon keenyaaf miti. Ilmi namaa kamiyyuu Waaqa isa uumeedhaaf ulfina qabaachuu amanuu qaba. Lubbuusaaf jireenya kana boodas jireenya jira waan ta'eef. Akka ilma namaatti hanga lafa kanarra jiraannetti immoo akka ilma namaatti tokko taanee hojjechuutu qabnu, wal gargaarree kabajaaf ulfina keenya eegsifachuutu qabnu. Amantaan nuti lubbuu keenyaaf itti amannu ilmaan Oromoo gidduutti garaagarummaa tokko uumuu danda'uun irra hin jiraatu. Kiristaanas haa ta'u, Islaamummaaf Kiristaanummaan, waaqeffattummaan, amantummaa keenya sanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaati. Kanaafuu dhugumaan nuti warri barannee wallaalaa taane yoon jedhu hamma saba keenyaaf falan finnetti, hamma saba keenyaaf furmaatan finnetti beekaa miti nuti. Beekumsi jijjiirama fiduu waan ta'eef yoo saba kanaaf dhuguma mul'isuudhaaf, dhuguma ulfina itti uffisuudhaaf hojjenna yoo taane, tokko taanee haa hojjennu. Akka dhuunfaatti nama kam wal dhabdeen qabu, lolan qabu. Irra garuu carraan nu ga'ee saba Oromoo fuuldura jirra, saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti, akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf, hiriyoonni koo har'a saba kana, biyya kana hoogganaa jirru rakkoo bara 100 meeqaa saba kanarra ture hiiknee fidna jennee miti. Hiiknee fixuus hin dandeenye. Hiiknee fidna jennee yoo yaannes abjuudha. Garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa, dararaan kaleessaa, cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa, bu'uura diigamuu hin dandeenya kaa'uu dandeenya. Kanaafuu amma naa galutti Oromoon saba isaaf hin yaadne jira jedhee yaadu. Akkitti yaadnutu rakkoo qaba malee. Walitti haa dhufnu, walitti haa deebinu, mataa walitti haa hiinu. Yoo sana goonne karaan keenya fagoo miti. Wanti nu darbe baay'eedha. Carraan nu jala miliqe baay'eedha. Karaan fuuldura keenya jiru immoo carraan fuuldura keenya jiru guddaadha, bal'aadha. Amata hamma kana, bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira. Waa hedduun nu jala darbee jira jenne haa yaadnu iyyuu malee yoo xiiqii qabaan, yoo harrii fi boru egereen yoo nuu gale waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'uu akka dandeenyu abdii guddaan qaban. Kanaaf imaanaan ani isinirra kaa'u. Nuti eessaa nu haa deemnu, karaa kamii nu haa deemnu. Saba kanaaf hojjennan gataanetti onnee wal buusuu haa dhiisnu.
mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu. Rakkoo daandii aanaa algee godina Iluu Abbaa Booraa hin furamin jiruuf qaamni dhimmi ilaalu akka furuuf hawaasni gaafatan. Aanaa algee godina Iluu Abbaa Booraa keessatti rakkoo daandii hamaa argameera. Hawaasni naannichaa bona dhukkeedhaan yookiin awwaaraan ganna dhoqqeedhaan rakkoo keessa jiraachaa jiru himan. Jiraattonni yaada isaanii akka nuuf eeranitti aanaan keenya oomisha guddaa qabdi. Qilleensi ishees mijattuudha kan jedhan garuu daandiin hin jiru. Hawaasni rakkoo hamaa keessatti kufee jira jedhan. Keessattuu dubartoonni ulfaa fi dhukkubsataan dhaabbata fayyaatiin ga'uuf daandii fi riqichi laga irratti hojjetamee waan hin jirreef gara mana yaalaa deemuu fi oomisha keenya illee gara gabaatti baafannu dhabnee jirraa jedhan. Qabeenya gara gabaatti geessuuf rakkoon daandii akka isaan danqee fi dubartoota ulfaa sababa daandii kanaa lubbuun haadholii gara mana yaalaa otoo hin gahin miidhamaa akka jiran yoo ta'u daandiin kun ariitiin akka furamuuf irra deddeebiin gaafachuu fi furmaata dhabuu jiraattonni dubbatan. Manni murtii mirga wabii obbo Taayyee kuffisee himataawwan haaraa isaanitti dhiyaate keessaa tokko akka fooyya'us ajajeera. Har'a amajjii 2,2026 obbo Taayyee Danda'aa kaleessa amajjii 1,2026 mana murtii federaalaaf dhiyaatanii manni murtii mirga wabii isaan gaafatan kuffisuu abukaatoon obbo Taayyee himanii jiru. Obbo Abarraa Nugus abukaatoon obbo Taayyee manni murtichaa dhaddacha kaleessaan dhimmoota mirga wabii akkasumas himata abbaa alangaatiin bifa haarawaan himataman irratti sadaasa 24 dhiyaatan ilaalee murtee dabarse jiras jedhan. Kanaanis gaaffii mirga wabii himatamaa obbo Taayyee gaafatan turan kana kuffisuu ta'uu kan ibsan. Manni murtichaa sababa murtee kanaa yoo dhiyeesse himatamaan ammas ba'uun yakka dabalataa hojjechuu malu jechuun mirga wabii dhowwatee jedhan obbo Abarraan. Inni biroon abbaan seeraa dhaddachaa dabarsan abbaa alangaa himataawwan sadaasa 24 2025 obbo Taayyee irratti lafa dhiyeesse keessaa ka jalqabaa jechuun bu'uura seera yakkaa keewwata 257 muraa'aa fi gaatiin dhiyaateen obbo Taayyeen olola gareewwan hidhatan socho'an waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuu fi faannoo kan deeggarutti tamsaasuun dabalataan heera mootummaa fi sirna heera mootummaa diiguu jechuun himata akka fooyyessu ajajeeraa jedhan. Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha tokkoffaa kan dhimmoota farra shororkeessaa fi heera beellamaa kaleessaatiin himata abbaan alangaa federaalaa fooyyesse dhiyeessu dhaggeeffachuuf amajjii 21 bara 2026 beellama qabachuu obbo Abarraa Nugus abukaatoon obbo Taayyee himaniiru. Mormii kaateenaan hidhamuu obbo Abarraa Nugus abukaatoon obbo Taayyee maamilli isaanii dhaddacha kanaan duraa galmee jalqabaa himata isaanii irratti rakkoo fayyaa yookiin infekshinii jedhaniin kaateenaa sibiilaa harka irratti akka hin hidhamne manni murtii ajaja mureefii ture jechuun yaadachiisan. Kanatti dabalataan seera biyyattiitti namni tokko kan sibiila harkatti hidhamee murtiif dhiyaatu yoo namni sun humnaan amala miliquu agarsiisee fi humna nageenyaa waliin wayita socho'u mallattoo humnaan waa gochuu hoo agarsiise sibiilli harkatti kaayamaa jechuun ibsu. Obbo Taayyeen garuu nama umriin deeme kan amala akkasii hin qabnedha jedhanii poolisiin garuu kara lamaan ilaalcha keessa otoo hin galchin kaleessa amajjii 1 bara 2026 wayita mana murtiif dhiyeesse obbo Taayyee akka sibiila harkatti hidhee ture jechuun eeran. Maamilli isaanii mudde 31 2025 kan beellama mana murtiirraa hafaniif sababa murtee dhaddachaa kanaan dura hordofee mormii sibiilaan hidhamee dhaddachaaf hin dhiyaadhu jedheen ta'us dabalataan ibsaniiru. Obbo Abarraa Nugus maamila isaanii obbo Taayyeen mirga kaateenaa sibiilaan hidhamanii dhaddachaaf dhiyaachuu diduu qabaatanus haqni kan nutti hir'atu nu jechuun akka isaan mana murtiif kaateenaa sibiilaan hidhamanii dhiyaatan ta'ee jedhan. Dhaddacha amajjii 1 2026 irratti abbaan seeraa obbo Taayyeen si'achi kaateenaa sibiilaan hidhamanii akka hin dhiyaanne murtee dabarsuun obbo Abarraan ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waraana sirna bilchiginnaa irratti fudhateen injifannoo galmeessee jira jedhe. Amajjii 1 2026 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa
Iluu Abbaabor Beddellee Daaboo Haanaa bulchiinsa magaalaa Tuulamaatti diinaa qubsama diinaa barbadeessuun meeshaalee waraanaa fi loojistikii waraanaa waliin dhuunfachuun miseensota waraanaa isaanis jiraatti booji'uu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti bulchiinsa magaalaa Tuulamaatti fudhateen kanaan meeshaalee waraanaa qawwee akaamaajaa rasaasa hedduu hidhannoo gosa garaagaraa fi nyaata waraanaaf kaambii keessa jiru waliin irraa hiikuun miseensota waraanaa battalatti 11 ajjeesuun hedduu isaanii madoo cimaa fi salphaan adabuun guyyaa maji tokko injifannoo arganne jechuun jaalwaamii dhugaa hundee miidiyaatti himan. Fooraayin poolisii bara 2026 kan walitti bu'iinsa mudatan kurnan keessaa kan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti mudate tokko ta'uu malaa jedhe. Barruun fooraayin poolisii muddama gama dippiloomaasii fi humna waraanaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti mudataa dhufe ilaalchisuun waggaa bara kanaa 2026tti muddama gara wal waraansaatti darbuu danda'a jedhee 10 keessaa tokko ta'uu ibse. Biyyoottan lameen kan gidduutti walitti bu'iinsi dhalachuu mala jechuun ibses gaanfa Afrikaa kana rakkoo hamaa keessa buusa jechuun akeekkachiiseera. Barrichi dabalataan ji'oottan darban kana jechoonni Finfinnee fi Asmaraa jidduutti walitti daddarbatamaa turan wal waraansa ka'uu mala haala jedhu kan ol kaasee jedhee jira. Kunis wayitaa addunyaan wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jirutti fuula isaa garagalfatetti waan mudataa jirudha jedhe. Gabaasa fooraayin poolisii keessatti muummeen ministeeraa Abiy Ahmad Eertiraan hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'an ni deeggarti jechaan kan himatan yoo ta'an Eertiraan ammoo Itoophiyaan dubbii barbaachaa himattee jirti jedhe. Dabalataan fedha ulaa galaanaa Itoophiyaa ifatti dubbachuu muummee ministeeraa Abiy kan eere gabaanni fooraayin poolisii bilisummaan duraa buufataawwan doonii Itoophiyaan itti fayyadamaa turte irratti miidhaa ni ga'a sodaan jedhu gama Eertiraan jiraachuus eereera. Barruun kun haalli amma mudate kun bara 2010 jijjiirama Itoophiyaatti mudate hordofee ta'uu kan eere gabaasichi walitti dhufeenya alaas Itoophiyaan pirezidaantii Isaayyaas waliin taasisan akka Eertiraan lola Tigraay waliin taasifame irratti mootummaa Itoophiyaa waliin dhaabbatu taasiseera jedhan. Garuu waliigalteen araaraa Piriitooriyaa erga mallatteeffamee booda rakkoo mudachuu eereera. Akka gabaasa barruu kanaatti Eertiraan waliigaltee nagaa kan mormitu ta'uun kan eerame yoo ta'u waliigalticha booda Itoophiyaan deeggarsa Eertiraa biraa argatan hidhattoota jedhamaniin rakkoo nagaa keessa seenuu naannoo Tigraaytti ammoo walqoodinsi keessoo fi quunnamtii muraasa Eertiraa waliin hawaasni taasisan nageenya keessoo haala xaxamaa keessa buuseeraa jedhe. Lola Tigraay waliin kan booda qaamolee lameenuu meeshaa waraanaa hedduu kuufachaa jiru ka jedhe fooraayin poolisiin lola Sudaanitti dabalataan waraanni kun jalqabnaan naannichatti rakkoo hamaa keessa buusaa jechuun xiinxaltoonni ibsanii jiru jedhe. Waldubbiin dafee jalqabdu qaba lola kana oolchuuf ka jedhe barruun kun Keeniyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Yuunaayitid Isteet, Chaayinaa fi gamtaan Awurooppaa biyyoonni naannoo Torkii fi gamtaan mootummootaa walgaarreffannaa Finfinnee fi Asmaraa gidduu kana qabbaneessuuf dammaqinaan hojjechuu qabu jedheera. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa bulan keessatti humni addaa naannichaa fi milishoonni waliin ta'uun uummata Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiru jedhame. Akka maddeen naannichaa nuuf himanitti aanaa bulan gandoota baadiyyaa keessatti guyyaa kaleessaa amajji 2026 poolisiin humna addaa naannichaa fi milishoonni naannoo waliin ta'uun uummata Oromoo irraan reebicha hamaa dhaqqabsiisaniiru. Reebicha qindaa'aa uummata Oromoo aanaa bulan gandoota baadiyyaa irratti xiyyeeffateen sababni isaa beekamuu baatus ganamuma hidhatanii dhufanii mana irra deemanii reebaa turaniiru jedha. Qaamni mootummaa fi uummanni Oromoo dhimma kana akka quba qabaatu jechuun waamicha taasisaniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Iraan keessatti hiriira qaala'insa jireenyaa mormuuf guyyaa 5ffaaf itti fufeen lubbuun namootaa dabalataan darbe. Miidiyaan Fars News Agency fi gareelee mirga namoomaa akka himanitti walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti dhalateen kibba lixa Iraan magaalaa Joordigaan keessatti namoonni 2 du'an. Namoonni 3 ammoo Azinaa keessatti kuun immoo Kuudash keessatti du'uu Fars gabaaseera. Kamisa walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti dhalateen konkolaattonni yoo gubatan viidiyoowwan miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turan.
Mormitoonni bulchaa olaanaa biyyattii aangoo akka gadhiisu gaafatan. Kun ammoo sirni mootii akka deebi'u waamicha godhu. Hiriirri mormii qaala'insa jiruu fi rakashuu qarshii biyyattii hordofee qabate kun guyyaa guyyaan dabalaa jira. Daandii biyyattiis cuccufeera. Magaalota Joordigaan, magaalaa guddittii Teeraanii fi Marvaadaas kibbaa bulchiinsa kibba Faars keessatti kamisa hiriirri mormii godhamu BBC'tti mirkaneeffateera. Joordigaan keessatti namoonni 2 ajjeefamuu fi Faars qondaaltota weeffachuun gabaase. Kanneen ajjeefaman mormitoota moo qaamolee nageenyaati ka jedhu adda hin baane. Azinaa keessatti 3 du'anii jiru. Gareen mirga namoomaa hangaawwan akka Joordigaan keessatti namoonni maqaan isaanii Ahmad Jalilii fi Saajid Baalaamanash namoonni jedhaman ajjeefamuu mirkaneeffate. BBC'n damee Paarsiyaan ofiis waa mirkaneeffate hin qabu. Miidiyaan mootummaa miseensonni qaamolee nageenyaa qaama eegdotaa warraaqsaa Iraan walitti bu'iinsa hiriirtotaa waliin turan roobii magaalaa Kudushitti keessatti du'uu gabaase. Hiriirtonni garuu namni du'e mormitoota keessaa jedhu. Poolisoonni 13 fi miseensonni baasii dhakaa hiriirtotaan darbatameen madaawanii jiru jedhe miidiyaan mootummaa biyyattii. Roobii manneen barnootaa yuunivarsiitiiwwanii fi dhaabbileen akka cuccufan mootummaan labsee ture. Mootummaan haala qilleensaa diilallaa tureen kan dhaabbilee akka cuccufu amanamus lammiileen Iraan garuu mormii uummataa to'achuuf tarkaanfii dhaabbilee cuccufu fudhatee jedhe. Hiriirri kun magaalaa muummee biyyattii ta'e Iraan keessatti kufaatii gatii maallaqaa biyyattii hordofee daldaltoota suuqii daldalaniin eegale. Kibxata barattoonni yuunivarsiitii itti makaman magaalota biyyattii birootis babal'achuun uummanni mootummaa irratti dhaadannoo dhageessuu eegale. Iraan keessatti bara 2002 erga dubartii Mahaasaa Amiinii jedhamtu hajiiba sirnaa fuulaatti hin uffanne jedhamtee hidhamuun hidhaa keessatti duute as mormiin uummataa babal'achaa dhufe. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kan hagammaa ture hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.